Qananii lammaffaa ajjeesan dhiigas dhugaas hin arganne jedhan obbo Addunyaan. Du'a kaadhimaa isaa Qananii Addunyaan shakkamee ji'a sadiif mana murtiitti kan deddeebi'aa ture Artisti Andu'aalem Gosaa wabiidhaan bahu akka mormaatiin Qananii dubbatanii walleewwan afaan Oromoo ammayyaa dhiyeessuun kan beekamu Artist Andu'aalem Gosaa guyyaa kibxataa wabiidhaan gadhiifamu abukaattoon isaa dubbate. Abukaattoon Artist Andu'aalem obbo Liiban Abdii ji'oota darban sababa abbaan alangaa yeroo kennameefitti himata hin banneef mirga wabiin qarshii 50 kaffaluun gadhiifame jedhani. Abbaan Qananii obbo Addunyaa Waaqoo hidhaatii bahuu isaa miidiyaa amarraa dhageenye jechuun dubbatanii tokkichi iftoominaan kana kan arganne jedhanii poolisiin nutti hin himne abbaan alangaas nutti hin himne hanga sa'aatii kanaatti jedhan. Bilaasha baatii 3 deemaa jirra dhiiga mucaa keenyaas hin argine dhugaa mucaa keenyaas hin argine lammaffaa ajjeesan jechuun dubbatanii. Artist Andu'aalem jalqabuma shamarree Qananii erga du'uu ishee ibsamee booda du'a ishee keessaa akka harka hin qabne waakkataa ture. Maatiin shamarree kanaa immoo intalli keenya harka namaan malee ofirratti miidhaa qaqqabsiifti jennee iyyaannu jechuun dubbataa turanii. Manni murtii dhimma kana baatiiwwan muraasa darbeef hordofaa turuun ijoo dubbii miidiyaalees ta'ee ture. Haa ta'u malee boodarra miidiyaaleen dhaddacha seenanii akka hin gabaafne dhorkamanii. Abukaattoon Andu'aalem obbo Liiban ji'oota darban kana poolisiin qorannoo geggeessaa ture. Poolisiin akka lakkoofsa Itoophiyaa gaafa caamsaa 15 bara 2017 qorannoo xumuree galmee abbaa alangaatiif dabarse. Abbaan alangaa immoo qorannoon poolisii isa qaqqabee guyyaa 15 keessatti himata banuu qaba. Abbaan alangaa qorannoon poolisii isa qaqqabee guyyaa 15 keessatti himata yoo hin banne maamilli isaanii kun seeraan ala hidhamanii jedhamee waan yaadamuuf mirga seeraan kenname mirga namni seeraan ala hidhame seera duratti ilaalamu jedhamuun mana murtii gaafata. Manni murtiis iyyannoo shakkamaa kanaa ilaaluun mirga seera kennameef bu'uura godhatanii himatamaan kun mirga wabiitiin akka bahu waan ayyamaniif akka lakkoofsa Itoophiyaa waxabajjii 3 2017 kibxata galgala naannoo sa'aatii 12tti hidhaarraa ba'e jedhan. Murtii abbaan alangaa nu beeksisu eeguutti jirra kan jedhan abbaan Qananii obbo Addunyaan wabiidhaan gadhiifamuu isaanii mormina kun gaaffiin qabu jedhani. Seerri ni ulfaata waan abbaan alangaa jedhu ilaallee rabbiitti kennina malee waan jennu hin qabnu nuti akka nama tokko dhugaan Qananii ba'aan jiru dhugaan Qananii dhokataa jira ifatti ka'umsarraa kee jechuudha jechuun qorannoo dhumti rakkoo qaba jechuun komatu. Haga dadhabnee bira afnutti kan kana gochaa turan jechuun dubbatanii haalam adeemaa jiruun haqa argachuu akka rakkatan dubbatu. Ijibbaatumaafan jira malee haalamma jiru kanaan haqa mucaa koo argadha jedhee yaadu. Beekumtiitu caala dhiigarra beekamtii gurbaatu caala jedhan obbo Addunyaan. Abukaattoon Artist Andu'aalem Gosaa gama isaaniin adeemsi taanu maal ta'a jennee gaafanneerra. Amma beellamni mana murtii qabamee hin jiru. Murtii abbaa alangaa qofa eegna. Isaan yeroo fixanitti yoo himanni akka banamus ta'e himachiisu galmeen haacifamus jedhan galagalcha nu qaqqabsiisan qofa eegna jedhan. Yoo shamarree Qananii Addunyaatiin kan shakkame weellisaan Andu'aalem Gosaa akka lakkoofsa Itoophiyaatti bitootessa 3 bara 2017 hanga waxabajjii 3 bara 2017tti ji'oota 3f mana hidhaa ture.